seera uumamaa boqonnaa 32 lakkoofsa 22 kaaseetii kananii isinii shaarii godhu. Genesis chapter 32 from verse 22 to the end. Nan dubbisaa walumaa wajjiniin ilaalla har'aa baay'ee irtantiniin taanu Miikiyaas raajichaa boqonnaa 6 lakkoofsa 6 hanga 8tti kan jiru baafachuu dandeessu. Walgahii keenya wajjin kan wal qabatu irrattan dubbisaa. Toopikiin barumsi koo barumsa akka barumsaatti isinii dhiyeessuu hin danda'u sababiin isaa yeroo hin qabu wanta ta'eef waaqeffachuudhaaf of qopheessuu kan jiru irrattan gabaabsee dubbadhaa. Nan dubbisa kutaa kana. Yaaqoobis halkanuma sana ka'ee dubartoota isaa lamaan xomboree warra fuudhee sana lamaan ijoollee isaa 11 fuudhee malkaa Yaaboqiin ce'e. Yaaqoobis halkanuma sana ka'ee dubartoota isaa lamaan xomboree warra fuudhe sana lamaan ijoollee isaa 11 fuudhee malkaa Yaaboqiin ce'e. Isaan kana ergaa gamaan ga'e immoo deebi'ee waan qabu hundumaa hin ceesise. Inni lafa turetti deebi'ee achitti qophaasaa hafe. Namni tokkos hamma booruun baqaqutti Yaaqoobin wallaansoo qabe. Namichis Yaaqoobin akka hin dandeenye yommuu arge walgahii lukasaa jabeessee hin qabe. Yaaqoobis ammayyuu namichi wallaansoo qabuutti utuu jiruu copheensaa iddootii kaatee namichis Yaaqoobiin booruun baqaqeeraa gadi na dhiisii jedhe. Yaaqoob immoo deebisee yoo ana eebbifte malee ani gadi sin dhiisuu jedhe. Namichis maqaan kee eenyu jedhee isa gaafate. Innis deebisee maqaan koo Yaaqoob jedha. Yemmus namichi ati Waaqayyotti namattis marmitee gadi dhiisuu didde dhaabbachuu dandeesseetta. Kanaafis si'achi maqaan kee Israa'el haa jedhamu malee Yaaqoob hin jedhamin jedhe. Israa'el jechuun Waaqayyo wajjin wallaansoo kan qabu jechuudha. Waaqayyoon kadhanname gabaabsine. Hallelujah. Hallelujah. Sanyiin koo fargamni koo as nan finneem jabinni koo kan sirreesse ilaalcha koo mataa barsaa buruqsitee nama jooraa kunuunsitee. Sanyiin koo fargamni koo as nan finneem jabinni koo kan sirreesse ilaalcha koo mataa barsaa buru nama jooraa kunuunsitee. Hallelujah. Naaf gootee holmaa danuu kan kee narraan numu siif malaa galateeffamu. Naaf gootee holmaa danuu kan kee narraan numu siif malaa galateeffamu. Sanyiin koo fargamni koo as nan finneem jabinni koo kan sirreesse ilaalcha koo mataa barsaa buruqsitee nama jooraa kunuunsa. Megalateeffadhaa mee ililleedhaan Waaqayyoon. Hallelujah.
galgalli gaddaa yeroo dheeratu waan jiraatan hin fakkaatu feerra karraas hin baay'atu argeena yaadate suma taasan taane yaanni merre ilillerre waaqayyoof mee warri yaadatamtan haleluuyaa yesuusi galgalli gaddaa yeroo dheeratu waan jiraatan hin fakkaatu feerra karraas hin baay'atu argeena yaadate suma taasan taane yaanni Singalateeffadha singalatee gooftaa koo singalateeffadha sanyiin koo fargamni koo as nan finneem jabinni koo kan sirreesse ilaalcha koo mataa barsaa buruksite nama jooraa kunuun naaf gootee oolmaa danuu kan kee narraan numu siif malaa galateeffadhaa mee ililleedhaan waaqayyoon maqaan isaa ulfaatu haleluuyaa yesuus galanni siif haa ta'u yaa waaqayyoo dubbii kennutti dubbadhu ati sirraa dhageenyaa gurra qalbii keenyaa nuuf bani sabni kee taa'ee walii wajjiniin mari'ata attamitti akka waaqeffatu attamitti walii wajjiniin akka jiraatu yaa waaqayyo nus walii wajjiniin mari'anna yaa waaqayyo ulfina keetti akka hin buunetti walii keenyaa wajjiniin akka ati teenye dubbii kee dhaggeeffannu akkatti sirraa dhageenyu sabni waaqayyoo yeroo dubbii isaa dhaga'u sodaadhaaf rummii guddaadhaan dhaggeeffatu turanidha yaa waaqayyo nu gidduuttis akkasa ta'u nussi sodaadhaan si dhaggeeffanna waaqayyotas jira jenne ulfina kee of gidduutti ilaalaa si dhaggeeffanna waaqayyotu addana jira jenne dubbii kee jira sagalee kee amanna waaqayyo mana qulqullummaa isaa keessa jira teessoon isaas waaqarreedha iddoon ati jirtu sodaa qaba iddoon ati jirtu kun qulqulluudha yaa Musee kophee miilla keetti baafadhu jette Iyyaasuudhaanis iddoon ati jirtu kun qulqulluudha jette yaa waaqayyo iddootti itti argamtu sodaaf rommiidhaan si dhaggeeffachuus waaqeffachuu akka dandeenyu nu gargaari yeroo keenyaaf irratti ulfaadhu maqaa Kiristoos Yesuusiin ameen waaqayyo isin haa eebbisu akkuma amma dubbifannee kutaa kana keessatti waaqeffannaadhaa fi namni waaqayyoo tokko namni waaqayyoon jaallatu namni waamicha waaqayyoo qabu tokko Yaaqoobii yeroo inni waaqayyoo wajjiniin wal arguudhaaf of qopheessutu argina mee hundumti keessan kutaa kana warri macaafa qulqulluu qabdan banadhaame keessuma lakkoofsa 22 gubbaa kan jiru walii wajjiniin ilaalla kutaa kana namni kuni waaqayyoo wajjiniin haasa'uudhaaf
gaafa murtoo godhe maal godhe? Maal godhe? Waaqayyoo wajjin dudubbachuuf, Waaqayyoo wajjiniin haasa'uudhaaf yeroo murtoo godhee maal godhe? Nummoo maal gochuu qabna? Miikiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 6 kaaftanii yoo ilaaltanii ani maal fudhadhee fuula Waaqayyoo duratti dhiyaadhuudha. Amma kuni waa'ee lallabaa miti, waa'ee faarfataa miti, waa'ee geggeessuu miti. Namni fuula Waaqayyoo duratti dhiyaatu, mi'aani fuula Waaqayyoo duratti dhiyaadha jedhame hundumtume? Yeroo fuula Waaqayyoo duratti dhiyaannu hundumti keenya maal gochuu qabna? Maal gochuu qabna? Amma namni fuuluma Waaqayyoo duratti dhiyaachuudhaaf kan nama dhibu baay'ee riizeen godha namni. Fuula Waaqayyoo duratti dhiyaachuudhaaf riizeen godha baay'ee. Mee namni fuula Waaqayyoo duratti dhiyaachuudhaaf riizeniin fuula Waaqayyoo duratti dhiyaachuudhaaf nama ittisu maaliidha? Tell me. Riizeniin fuula Waaqayyoo duratti dhiyaachuurraati mana Waaqayyoo keessatti argamuurra kan caalu eebbi gara biraan maaltu jira menaa lakkaa'ame? Hundumti keenya murteeffannaa ilaallu. Mee fuula Waaqayyoo duratti argamuurra kan caalu iddoo gaariin jira kan jettan natti himame? Daawit maal jedha? Fuula keetti argamuun jaalladhe, lafa ulfinni kee buufatu nan jaalladhe, an achitti argamuun barbaada jedha. Achitti argamuun barbaada. Kanaaf Miikiyaasis maal qabadhee fuula kee duratti dhiyaadhu? Akkamittiin nan dhiyaadhan? Mee yaadame ofii keessanii. Fuula kee duratti yeroo dhiyaadhu akkamittiin nan dhiyaadha? Amma kuni macaafa qulqulluu, namni mana keessanii macaafa qulqulluu mana keessanii kan qabdan, namni hin qabne yoo jiraatee fi laannaa fi namni macaafa qulqulluu manaa qabdan, mee harka keessan ol kaasa manaa qaba warreettan. Dhaqaa dubbisaa mee please, dhaqaa dubbisaa. Kutaa kana gaafa dubbifattan akkas siniin jedha mana keessan keessa taa'e. Macaafi qulqulluun mana keessan keessa taa'u an amma sitti dubbadha malee kutaa kana gaafa dubbifattan maal fudhadhee fuula Waaqayyoo duratti dhiyaadhu jedha. Mana keessan kan jiru macaafa qulqulluun kan keessan kan mataa keessan kan of harkaa qabdee jiraattan amma akkas siniin jedha. Manatti dhiiftanii kan dhuftanis akkasuma jedha. Maal fudhadhee fuula Waaqayyoo duratti dhiyaadhu? Maal fudhadheen dhiyaadhan? Qalma korbeessa hoolaa barbaaddaa, dhangalaasee lafa guutee dhiyeessu barbaaddaa jedha. Maal barbaadda? Isa kamiin barbaadda? Qalma korbeessa hoolaa filatamaa fuudhee akkan qaleesiif dhiyeessu barbaaddaati jedha. Maalirraa barbaaddaati jedha Waaqayyoon. Nummoo fuula Waaqayyoo duratti yeroo dhiyaannu maaliif dhiyaanna? Maaliif dhiyaanna? Amma dareedhaan wajjin gaafa dubba dareedhee gaafa waamu yoona jalaa oowwaachuu didee maaltu itti dhaga'amu? Na waamtanii daree amma naatti na waamtee maqaa koo na waamtee utuun dhaga'u na waamtee yoon si jalaa dide maaltu itti dhaga'ama? Lammaffaa na waamta? Na waamta dare? Mee bitiyaa tokko lamarra darbuu danda'a? Na waamee gaafan jalaa didu utuun dhaga'u, utuun argu. Waaqayyo waggaa meeqa si waame? Har'a mana kan jirtu, onlaayinii kan jirtu, Waaqayyo waggaa meeqa si waame? Reason out goote fuula Waaqayyoo duraati reject jirraa baqattu. Yeroo itti Waaqayyo diidu jira. There is a time. Yeroo itti Waaqayyo iyyuu dhiisanii balballi meeqa rukutamee dan yeroo inni jedhu jira. Amma garuu yeroo keenya. Kan dhaggeeffatan dhaggeeffadhaan wangeela lallaban. Wangeela lallaban. Sabni dhaga'u dhaggeeffatu. Yeroo itti Waaqayyo si jalaa diidu jira. Reason goote mana kee kan teessu dhaggeeffadhu.
dhaggeeffadhaa. Eebbi fuula Waaqayyoo duratti argamuu irra caalu gara biraan tokkichi hin jiru. Hin jiru. Maal fudhee dhaquudha malee? Maal fudhee dhaquudha gaaffiin maleessaatii irraa baqachuu miti. Maal fudhadhee dhaquudha? Inni kun namni kaawunsil nama gochuu hin danda'u. Si'a tokko tokko namaanii maal taatee attam taati yes akkuma nama keenyaaf jenna namaaf akkuma namaatti jennarraa kana fee yoo keessaa ka'ee nama hin teessisu. Yoo keessaa ka'ee nama hin teessisu akka namaaf jenna malee. Kutaa kana gaafa laallu Yaaqoobi kutaa nama dubbifadhe kanaa gaafa laallu daqiiqaa 15 qabaa ishee duwwaa irratti dubbadhaa. Kutaa kana gaafa ilaallu Yaaqoobi Waaqayyoo wajjiniin haasa'uudhaaf gaafa ofii isaatii murteessee maal godhe? Wal arguun qaba Waaqayyoo wajjin gaafa jedhee murteesse. Waaqayyoo wajjin dudubbachuun qaba. Waaqeffannaa jechuun two-way roadiidha, karaa lama. Waaqayyoo hin dubbata, inni dhaggeeffatu moo rispondi godha. Malee nuuma duwwaatu haasaa olee dhiifne deemna miti. Kana gochuudhaaf immoo convenientii iddootti Waaqayyoo wajjiniin haasofnu haala mijeeffachuu danda'uun baay'ee gaarii. Biyyatti soomaaf sagada fudhatanii jaartii tokkotu maqaan dha'u tarii si'ana Facebook irratti darba wanta ta'eef na dhaga'uu danda'u. Haleluuyaa galanni siif haa ta'u. Maal taate abalu maal taate ammatii suuqiin banamaadha jedhu. Namni balbala rukutaa jira suuqiin banamaadha. Haleluuyaa. Liisaan isa Waaqayyotti gadi fuudhe tokko immoo gaditti dhiisu ga'a. Isa namarraa baratan. Isa Waaqayyoon kennin. Nama wajjinaa isaa kan dubbatan. Isa amma TV banatanii Facebook banatanii haleluuyaa dadadadadadada Waaqayyo akkasiin jedha sayyidan. Isa karaarraa waarshaa suuqiirraa bitame. Waaqayyo akka itti naasa'u. Akka kanatti ni naasa'u Waaqayyo. Never. Value qaba Waaqayyo wajjin naasa'u. Nama guddaa tokko mana isaa gaafa dhaqxan value qaba. Akka itti naasa'u Waaqayyo. Kas jedhu. Nus akka kanatti Yaaqoob maal godhe kutaa kana irratti? Akka godheedha. Yaada isaa hundumaa kan hatu. Yaada isaa hundumaa kanatu hundumaa ofirraa adda baase. Waaqayyo wajjin haasa'uudhaa fi value time iddoo barbaada wanta ta'eef. Akka jedhe. Dubartoota isaa lamaan bishaan Yaaboq jedha. Dubartoota isaa lamaan bishaan Yaaboq ceesise. Kana duwwaa miti. Xomboreewwan isaa hin ceesiseedha. Xomboreewwan isaa warra fuudhe sanas lamaanis ijoollee isaa 11 fuudhee malkaa Yaaboq ceesiseedha. Warri kun hundumtuu warra attentionii isaa fuudhanidha. Dubartoonni lamaan walitti bu'uu danda'u. Ijoollee wajjinii wal jeequu danda'u. Xomboreewwan akka kanaa. Kanaafi Waaqayyoo wajjiniin yemmuu naasa'u yaada koo kan fudhatu hundumaa jedheetu ofirraa adda baaseetu ergasii deebi'ee lafa turetti malkaa Yaaboq qobatti deebi'eetu halkan guutuudha. Halkan guutuu Waaqayyoo wajjin wallaansoo qabeedha. Nus amma gaafa waaqeffannu gaafa kadhannu yaa Waaqayyo Waaqa Yaaqoob jenna miti. Waaqayyo Waaqa Yaaqoob kun pirinsipilii ittiin Waaqa isaa wajjiniin haasa'an qaba. Abrahaamiinis gaafa fudhattanii ilaaltanii seera uumamaa 22 irratti lafa inni jirutti qofaatti dhaqee Waaqayyo Abrahaamitti dubbate. Itti dubbate. Waaqayyo waaqeffachuudhaaf of qopheessuun baay'ee barbaachisaadha. Haala mijeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo itti dubbii Waaqayyoo dhageenyu
haala keenya mijeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Nus tarii waldaadhaan irra jechuu dandeenya. Diraayiv gootanii dadhabdanii wal dhuftanii garuu sagalee waaqayyootu dhaga'in deebitanii galchu ta'a. Sababiin isaa irratti yaadne haala mijeeffanne wanta ta'eef har'a isa irratti mijeeffanna. Akkatti walii wajjiniin teenye dubbii waaqayyoo dhaggeeffannu walii wajjiniin mari'anna. Attam yoo goonetu akka waldaatti collectively teenye attam yoo goonetu sabni keenya tasgabbaa'ee nus tasgabboonee waaqayyoon dhaggeeffachuu dandeenya. Yeroo waaqayyo dubbatu respond gochuudhaaf attam yoo goone dandeenya kan jedhu walii wajjiniin mari'annee gara fuulduraatti akkatti waaqeffannu nus qopheeffanna. Dubbii waaqayyootu nu ajaja waanta ta'eef. Attam godhee waaqayyoo waaqeffanna. Attam goone waaqeffanna. Nus Yaaqoobi yeroo qofaa isaatii sanatti waaqayyoo wajjiniin wal'aansoo qabe halkan guutuu waaqayyoo wajjin wal'aansoo qabe jedha. Waaqayyos isa eebbise. Maqaa isaa geddare. Jireenya isaa geddare. Kanaan dura kan argatee hin beenne maqaa abaarsaatu irraa ka'e. Maqaa abaarsaatu irraa sokke. Kanaan dura kan inni argatee hin beenne maqaa goboomsituu maqaa maatiin kenne hundumaa irraatii adda baase. Irraa adda baase. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Waaqayyoo wajjin wal'aansoo qabe. Halkan guutuu waaqayyoo wajjin wal'aansoo qabaa ture. Waaqayyoo wajjin wal'aansoo qabe. Nus waaqayyoo kan nu eebbisuuf jireenya keenya, qalbii keenya, yaada keenya hundumaatiin isa waaqeffachuudhaaf waan nurraa eegamu akka namaatti waaqayyoon waaqeffachuun naqannee of qopheessuu danda'uun baay'ee gaariidha firoota koo. Waaqayyoon waaqeffachuun naqa gara mana waaqayyoon naqa isaa wajjin wal arguu dhaqannee mana keenya gaafa kaanu yaaduun baay'ee gaariidha. Zeekiyoosi gaafa mana isaatii ka'e maal jedhee ka'e? Eenyu namni natti himu? Har'a maal gochuun qaba? Yesuusin arguun qabaa jedhe. Mana gaafa ka'u ani har'a Yesuusin arguun qabaa jedhe ka'e. Dubartittii ishee dhiigi ishee dhangaleessu noo maal jettee mana akaate? Iddoo hundumaarra deemee dadhabeera. Har'a garuu maal gochuun qaba? Maal gochuun qaba? Fayyuun qabaa jedhe. Akki nu itti deemnu, akki nu itti dhufnu baay'ee maatarii godha jechaadha. Akki nu itti deemnu baay'ee maatarii godha jechaadha. Har'aani fayyuun qabaa jettee kaate. Fayyitee moo fayyine firoota koo? Fayyitee deemite. Zeekiyoosi argee moo hin argine? Argee galee mana isaatti. Fudhatee galee iyyuu kumaatamni utuunni guyyaa hundumaa duukaa didichuu bututuu yeroon isaatti namni waan hundumaatu ni bututuu Yesuusin isa isaa wajjin jiru utuu isaan hin barin warri duukaa jiran utuu hin barin namni cubbamaan mana isaatti murteessee ka'e Yesuusin gagam koonaan fudhatee galee mana isaatti. Maqaan isaa ulfaatu. Gagam koonaan fudhatee galee. Naannessee. Warri duukaa jiran hundumtuu dinqisiifatan. Maal eelaa cubbamaa wajjin galaa jedhan. Yes murteessee ka'e kan galaa hin gala malee. Maqaan isaa ulfaatu. Hin galaa hin gala malee. Jara sana lamaanuu gaafa laaltaniittan lamaan isaanii namoota walgayii gidduu dhaqan miti. Inni kun cubbamaadha. Dhagaan rukutamee du'a. Nama qaraxxuudha ni dhiyaatu silaa ture. Isheen sun immoo dhiiga dhangala'aa walgayii sabaa gidduutti ni dhiyaatu turte xurooftooti. Garuu she decided Yesuus irraa fayyina fudhachuudhaaf mana isheetiitu hin ba'initu fayyuun irra jira itti baate mana. Fayyitee manatti galte. Zeekiyoosis arguun irra jira jedhe wanti danqu tokko hin turre hojjaan isaallee gabaabaa ture muka yaabbate haala hunduma mijeeffate Yesuus karaa inni irra jiru waan beekuuf garaa isaa akka inni itti dhufe waan beekuuf communicate yaada isaa wajjin waan godhuuf Yesuus muka inni jala jiru jala dhaqeetu Zeekiyoos jedhe eenyutu itti maqaa isaa Yesuusitti
Zeekiyoos muka yaabbatee jira gadi buusi ittiin jedhanii. Muka yaabbatee jira gadi buusi ittiin hin jenne. Hin beekee. Zeekiyoos kottuu gadi bu'ii. Har'a mana kee ooluun anaaf ta'a. Yoom fixa Zeekiyoos kana? Eessatti kan inni raawwate ga'e? Mana isaatii utuu hin bahin. Mana isaatii utuu hin bahin murteesse. Waldaa gaafa dhannu nuyi Waaqayyoon arguudhaan Waaqayyoon waaqeffachuu dhaqa. Dubbii Waaqayyoon dhaga'uu dhaqaanii. Sagalee isaan dhaggeeffachuu dhaqan. Fayyuun dhaqa hidhaa koorraan hiikamuu dhaqa. Iji koo Waaqayyoon gooftaa arguu qaba. Ba'aa koorraa deemuu qaba. Ba'aan kunarraa deemuu qaba. Hidhaan kunarraa sokkuu qaba. Na fayyisa innee amanannee arguun qaba innee gara waldaa dhannacha. Eessa lafa argama Waaqayyoo. Yeroo nuyi kana goonu maal guddaadhaa kun Waaqayyoof. Guddaadhaa kun Waaqayyoof. Satat goonaan itti mul'ate maqaan isaa ulfaatu. Haaleluyyaa. Cubbamaadha jedhee namarraan fagaatu. Yakkamtuudha xuraa'aadha jedhee namarraan fagaatu. Fuula isaatti deeffate. Zeekiyoos kottu mana kee ooluu nanaaf taati. Yaaqoobiin mana abbaa isaaf haadha isaatii sababa amala isaatiif kan baqatee deeme Yesuus malkaa Yaaboq biratti Waaqayyo itti mul'ate. Sababa amala isaatiif mana abbaa isaaf haadha isaa gadhiisee deeme. Garuu Yesuus malkaa Yaaboq biratti itti mul'ate. Lamuu lammaffaa maqaan kee akkas hin jedhamu. Seenaan kee kun geddarameera. Har'aa kaaftee ati Israa'el jedhamta. Yeroo hundumaa isaa wajjiniin kan wal'aansoo qabdu jedhe. Gurbaa tokko dheengaddaa raajiidha ofiin jedha. Ani macaafa qulqulluu irratti isaa barreeffamanii appilaayi godhaa jedha. Argitanii itti hundi keessan jedhee yaada. Waaqayyo wajjin wal'aansoo qaba jennaan Waaqayyo yoo didee yaakkittii koo ofirraa baaseenitu come on gaadiin jedhe. Boksiidhaan an jalqaba Waaqayyo wajjin jedhe. Ayi biyya lafaa. Gaafa laaltan gaafa naasa'u dhalwee dhaggeeffatan ture. Gaafa naasa'u Waaqayyo taasise yoo ni naa deebisuu didennaan dhaabate. Dhugaa fakkaatanii. Warra kaanis akkasiin jenneechi kan oduu kaayiru. Waaqayyo wajjin wal'aansoo kan qabu jechuun Waaqayyo wajjiniin kan haasa'u. Maal jedhe Yaaqoob? Na eebbiftu malee gadi sin dhiisu. Hin eebbise Waaqayyo. Seenaa isaa geddare Waaqayyo. Maqaa isaa geddare Waaqayyo. Sanyiin hidda Israa'el dhufee achi keessaa ba'e. Ija isaa bane Waaqayyo. 49 gaafa laaltanii ijoollee isaa 12 of jala naqeetu eebba eebbisa ture. Yihudaadhaan ilaa akka jedhate. Ati siiqqee mootummaa si keessaa baay'ee. Bara baraan kammoo siiqqee mootummaa si keessaa baay'ee. Gaadiin immoo ati ganaman boojita galgala boojuu hirmaatte. Saakuriin ati dandeettii qabda lola dandeessa hin baatta gatiittiin keettiin jedha. Niftaalemiin miilli kee akka biicheetti fiigan akka miidhagaa jedha. Ija isaa baneetu Waaqayyo mul'ata argisiisutti ka'e. Mul'ata argisiisutti ka'e. Hidda eebbifamaati ati Biniyaamiin. Hidda eebbifamaati. Roobeliin immoo amaluma isaa beeka. Ati lapheen kee akka galaanaatti gamaaf gamanatti deebi'a dachaatti jedha. Lapheen kee akka galaanaatti gamaaf gamanatti dachaa olumaa gad deema. Inni eebbise Waaqayyo. Maqaan isaa ulfaatu. Gaafa nuyi isaa wajjiniin haasofnu, gaafa nuyi isaa wajjin dudubbannu, hidda keenya, dhala keenya, ijoollee keenya, mana keenya hin eebbisa Waaqayyo. Hiddi abaarsaa lamuu sirratti hin argamu. Israa'el jedhamta. Yeroo hundumaa isaa wajjiniin kan haasa'aa jiraatu. Israa'el jedhamta irraa kaaftee maqaan gobomsituu sirra hin jiraatu. Yaaqoob jechuun gobomsituu jechuudha. Sirra hin jiraatu lammaffaa. Maqaan isaa ulfaatu. Firoota koo nus Waaqayyo wajjiniin haasa'uudhaaf haala keenya mijeeffachuun baay'ee gaariidha.
waaqayyo isinaa eebbisu kadhata gooftaa booddee kadhanne dubbii waaqayyoo erga waliin mari'annee booddee kadhata dhumaa kadhannee raawwannaa amma gara